Diasporaan qabeenya maallaqa beekumsaa fi cimsa teknoolojii yaadaan biyya isaa utubuutti ga'eessaa gumaacha. Kanas diasporaa Indiyaa hanga Chaayinaa, Chaayinaa hanga Meeksikoo, Meeksikoo hanga Filiippiins hanga Ijiptitti warreen maallaqa diasporaan erguun ijaarsa biyya isaanii gara sadarkaa olaanaa ceessan kaasuun ni danda'ama. Obbo Jaatam Mul'ataa waggoota 12 oliif Awustiraaliyaa jireenya isaanii godhataniiru. Hundeeffama mootummaa irrattis keessummaa kabajaa ta'uun argaman. Biyya fagaatanis jijjiirama biyya isaanii Itoophiyaa keessatti dhufe roga hundaan tumsuun beekamu. Biyya alaa ta'anii waa'ee biyya akkitti hubatanii fi ergaas dhufanii wanti argan jijjiirama olaanaa akka qabudha kan ibsan. Yeroo biyya alaa teenyee dhageenyu akka biyyi bittinnaa jirtuttidha jedhanii ergaas geenye garuu wanti hubanne diinonni Itoophiyaa akka callee cittee faca'aa jiraachuu isaaniiti jedhan. Yeroo nuti ala teenyu akkitti nutti himamu waan biraati. Biittuun kuttee facaate jedhanii himuu turan. Warri faca'e warra gartee juntaati fi warra gartee silaa juntaa jala fiiguutu faca'e malee biitti rabbiitti isa nama murannoo qabuutu biyya fiitiifata ifa abbaa milkaa'ina waliigalaa san murannoodhaan keessaa fi alaan hundeeffamanii biyyoota 49tu asitti argame yeroo bakka gartee guyyaa hundeeffamaa san nulleen akka Oromootti daaspooraa akka Itoophiyaan Oromoo daaspooraatti dhufneeti achirratti argamne warri Noorz Ameerikaa dhufan warri Kanaadaa dhufanii namoonni hayyoonni waa hubatu kan biyya alaaraa dhufan nama hedduutu dhufee irratti argame. Badawaan fi namni qabeenya qabu laffaatii biyya tana keessatti mootummaan hara tokkoon diina ofirraa ittisaa hara tokkoon misooma godhaa gama kaanii waraana leenjifataa itti baha gaarii kana yeroo dhufnee garuu haga biyyarraa ala turree fagoodhaa sappoortii godhuu ture san as keessa jiraannee wareega barbaachisu isaanii wajjin kafaluun nurra ture kan dabre xiqqaa kan fuuldura hafeef itti if kenninee waan barbaachisu biyya tana biyya abbaa qabu utubata biyya teenya haga dandeenyutti wajjin dhaabbannee caalmaan tasgabbeessinee gara badhaadhinaatti sirna gaariidhaan alaaf keessatti akka namni tasgabbiidhaan waan kiyya jeetti gammadu godhuu barbaanna. Diasporaan biyya Awustiraaliyaa jiraatan kan jaalala biyya isaanii qaban raayyaa biyyaaf hidha haaromsaaf lammiilee buqqaan deeggaruu hanga dhiibbaa Ameerikaa fi biyyoonni lixaa godhan hiriira ba'anii dhugaa jirtu addunyaaf saaxiluutti gahee olaanaa ba'aa akka jiranis himaniiru. Akka Itoophiyaan Oromoo daaspooraa Awustiraaliyaatti gargaarsa barbaachisu hanninee warri biyya keessaatis fedhiin godha nu warri alaalleen fedhiidhaan goone jenneeti olola diinaa san cabsuu irratti harkaanfanne waa hunda caalaa namni tiisitee warri biyya eegu kun kabaja argatu qaban ibidda qabatee bakka lolaa dhaqa kana nuti gargaaruu qabna jenneeti ammallee yeroo gabaabduu keessatti kennaa makalaakaa biyyattiitiif humna gartee silaa biyya teenya tiisitu warra wareega barbaachisu kabalaa jiruuf qopheessinee lafaa qabna. TPLF nama qofa osoo hin taane beellada irratti haaloo ba'aa jira jedhanii kan addunyaaf saaxiluun cimeetti fufas jedhan. Warri ifii badee nama balleessuu barbaada. Erga nuti jireenya dhabnee bannee kabiraatis jiruun baduu qaba janiiti horii balleessuu fi manguddoo buqqaasuu fi dubartii gudeeduun sablina. Kana namni lubbuun jiru kan biyya tanaaf jiru kan hegeree biyya tanaa yaadu dura dhaabbatee dhugaa jirtu qabatee saaxilee qaanesuu danda'u namarra jira. Mootummaan marii biyyaalessaa fuulaa banuun isaa warri wareeree bahee akka deebi'uuf carraa biraadha jedhanii sababa hin jirre tuulanii of dhiibuurraa dhugaatti warri jaalala biyyaa qaban kana keessatti hirmaachuun gahee mataa isaanii gumaachuu qabu jedhan. Marii gartee biyyoolessaa kun hedduu nama biyyaaf yaadu nama hegereef gartee karoora qabu biyya tanaaf lafa haameeti sagantaa karaa jira kun hiree kanaa mootummaan bal'iftee kan baaragee fi gallee tasgabbiidhaan yaamanii waan gaarii irratti utubanii nama yaada gaarii biyya tanaa qabu waliin bareetanii namuu qooda qabu anis dandeettiin qabu qooda fudhadhee asis dandeettii qabu qooda fudhatee biyya tana waliin tasgabbeessanii biyya bilisa taate tan namni gartee kafagoollee itti deemu godhuu danda'utu nurra jiraachuu barbaada.